Konferansiin qorannoo idil-addunyaa Jaappaan qorichoota uumamaa fi fayyaa namaarratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Konferansiin qorannoo idil-addunyaa kun mata dureen qorannoo qorichoota uumamaa fayyaa addunyaa fi guddina itti fufaadhaaf jedhu kennameefiira. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Inistituutii qorannoo Armoor Haansan wajjin ta'uun konferansicha kan qopheessan yoo ta'u, Biraaziil, Chaayinaa, Hindii, Raashiyaa fi Taayilaand irraa dabalatee qorattoonni damichaa bebbeekamoon argamaniiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa Asaa taasisaniin gahee saayinsii fi teekinooloojiin guddina biyyaa utubuu bu'uureffachuun damee faarmaasitikaala irratti kan hojjetu inistituutii gurmeessuun indastiriiwwanii fi qaamolee kanneen biroo faana hariiroo uumnee socho'aa jirra jedhan. ASTU has been actively linked with pharmaceutical industries, both domestic and international. We are aspiring to move toward collaborative research and technology transfer. Yuunivarsiitichaatti Daayirektarri Inistituutii Faarmaasitikaala Dr. Katamaa Taaffas ergama qabeenya uumamaa qorichoomaaf oolan qorannoon adda baasuun galtee akka ta'an tolchuu fi indastiriiwwanii walitti fiduu qabatee piroojeektiiwwan gurguddoo 11 inistituutiin keenya hojjeteera jedhan. Konferansiin qorannoo idil-addunyaa kana dura biyyoota adda addaarra naanna'uun gaggeeffamaa ture isa ja'affaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti akka taasifamuufis hojiin raawwatame gumaachuu eeran. Piroojeektii hojjetanii akkuma duraan baratame san shelfii irra teechisuu odoon ta'in isarraa hanga tokko fagaannee akkamitti industirii wajjin walitti dhufee gara qorichoomatti jijjiirama han jedhu irratti xiyyeeffatee hojjete. Qorichooma gara industirii qofa odoon ta'in immoo bakka tokko tokkotti aadaadhaanis waan wal qabate waan ta'eef wantoota aadaadhaan jiru kana gabbisnee akkamitti uummanni itti fayyadamuu danda'a han jedhu irratti kan xiyyeeffatanidha. Kanarratti hojjechaa ture inistituutiin keenya. Konfiraansii guyyoota lamaaf turu kanarratti bu'aaleen qorannoo 30 dhiyaachuun irratti kan mari'atamu akka ta'e kaasanii oomishaaleen uumamaa qorannoon bifa qorichoomaaf oolaniin qophaa'anis wal maddiitti agarsiisaaf kurfeeffamuu eeran. Konfiraansiin amma adeemaa jiru kun immoo kanumaan garmalee wal simata jechuudha. Kanaafidha konfiraansii kanas qopheessuudhaaf konfiraansii idil-addunyaa kana qopheessuudhaaf inistituutiin keenya dura bu'ummaadhaan yuunivarsiitiin keenyas dura bu'ummaadhaan akka qorannoo fi qo'annoon konfiraansiin kun akka asitti deemu kan gooneef jechuudha. Inistituutii qorannoo Armoor Haansanitti qorataa olaanaa kan ta'an Piroofeesar Milkiyaas Indaalaa gama isaaniitiin Itoophiyaatti gosoota biqiltoota 6,500 argaman keessaa 12 kanneen biyyattiitti qofa argaman ta'uu himanii dilbiin jiru Itoophiyaan fedhii qorichaa ishii guutuu bira dabarte kanneen birootiifis erguu dandeessisa jedhan. Imaammata rakkisoo keessumattuu qorichoota aadaa misoomsuu wal qabatee ture mootummaan sirreessuun haala mijataa uumuun kutannoo jiru agarsiisa kan jedhan Piroofeesar Milkiyaas dhimmoota hafan irratti rakkoolee furuu fi humna cimsachuun yaala aadaatiin akkuma biyyoota Chaayinaa fi Taayilaand fa'aatti Itoophiyaan akka beekamtu tolchuu danda'a ibsan. ኢትዮጵያ በባህል ሕክምና ቻይና፣ ታይላንድ፣ ህንድ የደረሰችበት ቦታ የመድረስ አቅሙም ብቃቱም የሰው ኃይሉም ሀብቱም አላት። ስለዚህ እንዴት እናሳድገው የሚለው እንዲህ አይነት የሳይንቲፊክ መድረክ ጥሩ አጋጣሚ ነውና የፖሊሲ አውጪዎችም ዘርፉን የሚደግፉ የመንግስት አካላትም ለዘርፉ ትኩረት ሰጥተው ኢትዮጵያ በመድኃኒት ምርት ራሷን እንድትችል ብዙ ድጋፍ ይፈልጋል የሚለውን ለማስመር ፈልጋለሁ።